Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Gubbaa Laaftoo ganda 024 jedhamu keessatti jimaata darbe adoolessa 5 bara 2016 lola waraana mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti taasifameen namoottan hidhanne ajjeefamuu isaanii firoottan namoottan ajjeefamanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii hin dhaamne gaafatanii akka sagalee Ameerikaatti himanitti bakka jireenya isaaniitti rasaasa meeshaa waraanaa guddaa fageenya irraa darbatameen miseensonni maatii isaaniitii fi jiraattonni ganda isaanii 5 ta'anuu ajjeefamuu isaanii ibsaniiru. Namni biraa maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatanis aleellaa rasaasaa meeshaa waraanaa gurguddaa fageenya irraa darbatameen miseensa maatii tokkooti alatti namoottan 7 biroo ajjeefamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Haleellaa sibiilota irratti raawwatameera jedhame kanarratti kan gaafatamanii bulchaan aanaa Gubbaa Laaftoo Kumalaa Yaareeda Baatee miidhaan gaheera jedhame kun ga'uu isaa mirkaneessanii hidhattoonni faallaa mootummaa dhaabbatanii lolaa jiranu uummata nagaa keessa lixanii akka dhukaasan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Godina Walloo Kaabaa keessumaa naannoo magaalaa Laallibalaa aanaa Habruutii fi Gubbaa Laaftoo keessatti yeroo adda addaatti humnoottan mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti waan walitti bu'iinsi raawwachaa jiruu fi nageenyi akka hin jirre jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchaan aanaa Gubbaa Laaftoo Kumalaa Yaareeda Baatees bulchiinsa isaanii keessa nageenyi mirkanaawaa ta'e akka hin jirre sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin mirkaneessaniiru. Walga'ii mana maree bakka bu'oota uummataa marsaa 36ffaa irratti namoottan nagaan jumlaadhaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii irratti kan gaafatamani muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad warreen jumlaadhaan mo'achuudhaaf ka'anii yommuu ajjeefamanu ajjeechaa jumlaatu raawwatame akka jedhanu ibsanii kanarra darbee tarkaanfiin itti gaafatamummaadhaan alatti fudhatame yoo jiraate akka sirreeffamu taasifna jechuu isaanii kan ibse gabaasni Masfin Arraagee Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaatii fi dhaabbileen mirga namoomaa biroo ajjeechaan namoottan nagaa irratti raawwachaa jiru akka isaan yaaddesse beeksisuu isaanii eeree jira. Kibxata har'aa Keeniyaa keessatti namoota mormii mootummaaf daandiitti ba'an irratti poolisiin dhukaasa baneen namni tokko ajjeefameera jedhame. Akka maddi oduu Reuters gabaasetti mormiin kibxata har'aa itti fufe. Pirezidaantiin biyyattii akka aangoo isaanii gallakkisan kan gaafatudha. Sochii mormii guyyaa har'aa handaara magaalaa Naayiroobii bakka Kitengela jedhamutti taasifameen mormitoonni poolisoota irratti dhakaa darbachaa gommaa gubaa akka turan kan gabaase maddi oduu Reuters poolisoonni dhukaasa bananii yoo yarate namni tokko ajjeefamuun akka mirkanaa'e beeksiseera. Murtoo dilaala yookaan gibira dabaluutiin wal qabatee sochii mormii ji'a tokkoon dura biyyattii keessatti taasifame wal qabatee pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto miseensota kaabinee isaanii guutummaatti hojii irraa akka ari'an taasisee jira. Haa ta'u malee malaammaltummaa mootummaa biyyattii keessa jiru guutummaatti qulqulleessuudhaaf pirezidaantiin biyyattii aangoo isaanii gallakkisuu qabu sagaleen jedhu itti fufee jira. Akka komishiiniin mirga namoomaa biyyaalessaa Keeniyaa inni mootummaadhaan deeggaramu beeksisetti hiriira mormii dhiyeenya kana taasifamaa jiru wal qabatee namoottan 50 ta'anii ajjeefamuun isaanii beekameera. Oduu Keeniyaadhaan wal qabate biraatiin miseensonni poolisoota Keeniyaa 200 ta'an dabalataan wixata kaleessaa galgala gara biyya Heetiitti imalanii jiru. Keeniyaan biyya kutaa Kaaribiyaan keessatti argamtuu fi jeequmsaan raafamaa jirtu Heetii gargaaruudhaaf poolisoota 1,000 erguudhaaf murteessite. Isaan keessaa poolisoota 400 dhiyeenya kana bobbaasuu ishee hanga'aa gameessa dhaabbata poolisii Keeniyaa waabeffachuudhaan kan gabaase madda oduu Ajaansi France Press. Oduu keenya sabiraatiin immoo gara Itoophiyaatti yommuu deebinu bulchiinsa naannoo Affaar magaalaa Awaashitti torban darbe gaafa sanbata xiqqaa jechuunis adoolessa 6 bara 2016 namni meeshaa waraanaa hidhate tokko konkolaataa deddeebisa uummataa minibaasii jedhamuun waamamu kan magaalaa Jigjigaarraa ka'ee gara Finfinneetti imalaa ture irratti dhukaasa baneen namoonni 2 ajjeefamuu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Obbo Badrii Muusaa fira isaanii balaa konkolaataan miidhameeru yaala fooyya'aa fudhatanii gara Finfinneetti imalaa osoo jiranii haleellaan kun irratti raawwatamuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii bulchiinsa naannoo Somaalee obbo Abdulqaadir Rashid konkolaataa minibaasii imaltoonni ittiin imalaa turan
galumsa magaalaa Awaash irraa kaasanii hordofanii haleellaa irratti raawwataniiru jedhanii haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffate jechuunis komataniiru. Dhimma kana irratti gama kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Affaar irraa akkasumas godina sadii fi bulchiinsa magaalaa Awaash irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne. Jiraata magaalaa Awaash kan ta'an obbo Qaasim Ahimad yommuu gochichi raawwatame namoota bakka sana jiran irraa dhaga'e jedhanii dhimmichi waldhabdee namoota dhuunfaa irraa akka ka'e himanii qaamoleen nageenyaa erga taateen kun ta'ee bakka sanatti argamuun namootatti dhukaasuun lubbuu baase to'annaa jala oolchaniiru jedhan. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Somaalee obbo Abdul Qaadir walitti bu'iinsa naannoo Affaarii fi Somaalee gidduutti deebi'ee ka'een tajaajilli geejjibaa gara Finfinnee fi Adaamaatti taasifamu deeggarsa qaamolee nageenyaa federaalaan addaan hin cinne jedhanii garuu immoo uummanni imala taasisuuf sodaa qaba jedhaniiru jechuun Dirree Dawaarraa Addis Chokkoltu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo filannoo pirezidaantummaa Ruwaandaa keessatti taasifameen pirezidaant Pool Kaagameen sagalee dhibbeentaa 99 ol argachuun marsaa arfaffaadhaaf mo'achuun isaanii gabaafameera. Bafqaadu. Sirni sagalee kennuu wixata kaleessaa taasifame erga ifatti raawwate sa'aatii 7 booda bu'iin filannoo guutuu hin taane akka agarsiisetti Pool Kaagamee sagalee kenname keessaa dhibbeentaa 99 fi qabxii 1.5 argachuu isaanii komishiiniin filannoo biyyattii beeksisee jira. Bu'iin kun kan beekame erga lakkoofsi sagalee dhibbeentaa 79 xumuramee booda ta'uun isaas ibsameera. Kaadhimamtoonni Pool Kaagameedhaan mormuudhaan beekaman lama himannaan kanaan dura irratti dhiyaate waan xumura hin argannee fi akka isaan filannoodhaaf hin dorgomne manni murtii biyyattii kan dhorke yommuu ta'u mormituun biraa immoo sababa hokkora kaasuutiin kan ka'e kan hin dorgomne komishiiniin filannoo biyyattii uggurii irra kaa'uun isaa beekameera. Erga bu'iin filannoo kun ibsame booda kan dubbatan pirezidaanti Pool Kaagameen lakkoofsichi amantaa naaf kenname kan agarsiisudha. Inni immoo waan caalaadha jedhanii rakkoowwan keenya hafanii akka waliin hiiknu abdiin qaba jedhaniiru. Yeroo ammaa namni umuriin isaanii waggaa 66 Pool Kaagameen filannoo bara 2003, bara 2010, bara 2017 taasifame dhibbeentaa 93 ol galmeessuudhaan kan mo'atan yommuu ta'u, bu'iin filannoo ammaa kana booda waggoottan 5 fi pirezidaantii biyyattii ta'anii akka itti fufanu kan isaan taasisudha. Walwaraansa gosa irratti hundaa'een guyyoottan 100 keessatti lammiiwwan ishee 800 ol kan dhabde Ruwaandaan bara 2012 hamma 2022 gidduutti guddina waliigalaa dhibbeentaa 7 fi qabxii 2 akka galmeessuu dandeesse gabaasamee jira. Akka gabaasni baankii addunyaa jedhutti lammiileen Ruwaandaa walakkaadhaa ol ta'anii galiin isaan guyyaatti argatanii doolaara 2 fi qabxii 1.5 gadi. Kuni Doonaald Tiraamp erga rasaasaan rukutameen booda yeroo jalqabaaf uummata duratti kan dhiyaatedha. Dubbachuun isaan barbaachisne bakka buutonni kutaa bulchiinsa isaa bakka qaawwasaa guutaniiruufi. Asitti miiltoo isaa haaraa kan filannoo bara kanaa fi siyaasa iccitiin qabamee ture isa guddaa waggaa kanaa keessaa kan ta'e kutaa irratti jilli bakka buutota paartichaa kutaalee bulchiinsa garaa garaa irraa dhufan 2,400 kaadhimamaa eegamaa ture pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiif sagalee isaanii kennaniiru. Bakka yaa'ichitti gaggeeffamaa jiru irraa fageenya xiqqoo irratti namoonni hiriira mormii imaammata Doonaald Tiraamp fi kan Riippaabilikaanii irratti taasisaniiru. Joon Miilar jiraataa Miilwaakiiti. Akkas jedha kaadhimamtoota lama akka qabnuu fi kaadhimamaan inni tokko himannaawwan yakkaa 34 irratti banamanii akka jiran namoota yaadachiisuun barbaachisaadha jedhee yaadeenidha. Garuu immoo filatamuun Vaansii fi yaalii ajjechaa irratti taasifameen booda Doonaald Tiraamp dafee dandamachuun garee isaaniif haamlee caalaa kenneeraaf. Maayikal Laawular Niiwuyoork irraa mana mareetti bakka bu'aala. Akkas jedha. Gaaffiin jiru waa'ee isa darbee osoo hin taane isa gara fuulduraa fi akka biyyaatti akkamitti gara fuulduraatti tarkaanfannaa kan jedhu akkasumas dhimmoota uummata Ameerikaa tuqaniiti. Jilli bakka buutota paartichaa asitti argamaniiran isa kanaan duraa caalaa tokkummaa akka barbaadan dubbatu. Amma dhuma guyyaa jalqabaa yaa'ii isaanii kanarratti tikkeettii pirezidaantii guutuu Tiraampii fi Vaansiif
kennan irratti hiriira ba'uu danda'u jedha. Gabaasni Kaarooliin Piriisuut Miilwaakii Wiskansan irraa sagalee Ameerikaaf ergiteettu. Qophii keenyatti aanuun immoo ministeera haajaa alaatti hooggantuun biiroo sagalee Ameerikaa Niik Ching gaafa Afrikaatti ergamaa addaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Ambaasaadar Maayik Hamar waliin dhimmoota beela Tigraay keessatti gabaafaman akkasumas walitti bu'iinsoota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti itti fufanii jiran irratti kan gaafatte jaallanneen haalattaan hundeessiti. Tigraay keessatti beelaa fi wabii nyaataa dhabuu akkasumas naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jiraachuun gabaafamee jira. Waldhabdee kana keessatti gahee Yuunaayitid Isteets maal ta'uu qabaa gaaffii jedhuuf Hamar ennaa deebisan beela akkasumas akka beekamutti fedhiin gargaarsa namoomaa kanneen karaa USAID baay'eetti bobbaanee jirra. Nuti gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti gumaachinu guddaa qabnaa waan yeroo hundaa irrattis hojjennu jedhan. Garuu daawwannaa isaanii isa dhumaa kanarratti guddina tokko arguu isaanii ibsanii waliigaltee diinummaa dhaabuu irratti gamaagama lammaffaa adoolessa 8 hanga 9tti taasifneen ifatti yoo dubbanne amma namoonni biyya keessaa buqqa'an gara mana isaaniitti deebi'uu akka jalqaban arguun nu jajjabeessaa. Kunis sagantaa bal'aa DDR hidhannoo hiikkachuu fi loltoota deebisanii walitti makuu fi deebisanii dhaabuuf abdii qabnaa jedhan. Tattaaffii nagaa fi araaraa Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa keessatti jajjabeessaa jirtu keessatti guddinni argame bal'inaan ibsuu dandeessuu gaaffii jedhuuf Ambaasaadar Hamar ennaa deebisan. Well, first and foremost, on November 1st of 2022, the guns were silent. And now 20 months in, they remain silent. Hunda dura sadaasa tokko bara 2022 qawween callisee jira. Ammas ji'a 20 keessatti callisanii ilaalu. Kunis beekamaadha. Murtoo guddaadha. Sababaansaa yeroo sanatti waraana addunyaa kanarratti dhiiga dhangalaasisee ture. Kanaaf ammas gaanfa Afrikaa waliin carraa nagaa finneerra. Garuu kana caalaa baay'ee hojjetamuu akka qabu beekamaadha. Akkuman kaase namoonni biyya keessaa buqqa'an akka deebi'an sagantaa TDR bal'aa haqa ce'umsaaf itti gaafatamummaa irratti hojjechuu qabna. Garuu haalli jiru haalaan fooyya'eera. Akka mala hordoffii gamtaa Afrikaatiin dhiittaan mirga namoomaa haalaan hir'ateera. Darbee qofa akka mul'atu nutti himameera. Warri sun guutummaatti xumurarra gahuu qabu. Hojiin baay'ee ammallee ni hafaa jedhan. Waliigaltee Piriitooriyaa yookaan waliigaltee diinummaa dhaabuu yeroo ammaa sadarkaa maalirra jira gaaffii jedhuuf Hamar deebiin kennan. Gama mootummaa Itoophiyaanis ta'e bulchiinsa yeroo kan Tigraayin waliigaltee tolfame irratti cicha qabu. Hojiirra oolmaasaas itti fufuuf hojjetaa jiru. Kanaafis nuti Ameerikaan qaamolee lamaan waadaa galan akka raawwatan dhiibbaa gochuu irratti guutummaatti bobba'uu keenyatti fufna. Waadaa gurguddaa keessaa tokko dhimma isaanii marii siyaasaan furuu akka qaban gara jeequmsaatti deebi'uun kamiyyuurraa of qusachuu akka qabanidha. Naannoleen biroo kan akka Oromiyaa fi Amaaraa keessattis mariidhaan nagaa buusuuf yaaluuf tattaaffii taasifamu kamiyyuu itti fufuuf nutis qophiidha jedhan Hamar. Dhiittaan mirga namoomaa kamiyyuu fudhatama akka hin qabne Hamar ibsanii waggaa 2 dura ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan waraana Tigraay keessatti yakka waraanaa, yakka dhala namaa fi sabaan qulqulleessuu raawwatame jechuun ibsanii turan. Yuunaayitid Isteets hanga ammaatti dhimma kana gara ICCtti dhiyeessuuf maaliif dadhabdee gaaffii jedhuuf Hamar akkas jechuun deebii kennan. The Secretary of State, Antony Blinken, as you said, made that determination. Ministeerri dhimma alaa Antony Blinken murtoo sana ennaa ibsan ani isaan waliinan ture. Bitootessa bara 2023 yeroo inni gara Finfinnee deeme muummicha ministeeraa Abiyyiin murtoo sana akka murteesse yakka waraanaa fi yakka dhala namaa raawwatamu ibse. Gocha ammeenyaa raawwatame ibsuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Deemsa Itoophiyaan eegalte kanaan itti gaafatamoon seeraan akka itti gaafataman gochuuf iddoo hundatti dhaabbanna. Akka hubannoo kiyyaatti mootummaan adeemsa haqa ce'umsaa guddifachaa jiruun karaa sirna mana murtii Itoophiyaan itti gaafatamummaan akka jiraatu ilaaluuf nutis ammas sana deeggaruuf qophaa'aa jirra. Kanas mirkaneessuu barbaanna. Haa ta'u malee warra yakka suukanneessaa raawwatan itti gaafatamummaan isaaniin oolu kana of eeggannoo fi itti dhiyeenyaan itti gaafatamummaan akka jiraatus mirkaneessuu barbaanna jedhanii
We understand they have been developing their own policy in terms of how they're going to achieve transitional justice. Isaan akkamitti ce'umsa haqaa qopheessan mootummaa akkamiin hojiirra oolchuudhaaf akka jiran gadhiisan ministeera haqaa waliin wal argee walga'ii qondaalota Itoophiyaa waliin qabu hunda keessatti dinqisiifannaa barbaachisummaa haqa ce'umsaatii fi itti gaafatamummaa akkasumas jeequmsa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessa jiruu fi naannolee biroo keessa jiran keessatti kabajni mirga namoomaa jiraachuu qaba. Garuu mootummaan itti gaafatamummaa lammiilee isaaf qabu akka eegu mirgi namoomaa isaaniis akka kabajamu ni eegnaa jedhan. Hamar Jabuutii keessa yeroo turanitti mootummaa Jabuutii akkasumas abbaa taayitaa misooma mootummaa giddugaleessaa yookaan IGAD waliin marii waa'ee Sudaan gaggeessanii turan. Akkasumas yaaddoo guddaan akka jiru beekamaadha jedhanii haala Sudaan irratti anillee gamtaa Afrikaa waliin Finfinnee keessatti walga'ii qophaa'e lammiilee nagaa Sudaan deeggaruu eegaluu irratti hirmaadheera. Naannoon guutuun waan ta'aa jiruun baay'ee sodaatee jira. Ameerikaan sodaatteetti jedhan. Addunyaan abdii kutannaa uummanni Sudaan waraana suukanneessaa walitti fufiinsa qabu kana keessatti mudachaa jiru dhagahuu qabdi. Hanqinni gargaarsa namoomaa ajjeechaa hammeenyi raawwatamaa jira. Akkasumas dhimmicha irratti xiyyeeffannoo idil addunyaa dabalataan fiduu qabnaa jedhaniiru. Dhukaasa dhaabinsa argamsiisuufis Jiddaa keessatti marii haaraa jalqabuuf carraa kamiyyuu fuulduratti tarkaanfachiisuuf baay'ee hojjechaa jirra jechuudhaan Maayik Hamar ibsa isaanii xumuraniiru.